mucayyoo san irratti walitti tasgabbeessi akkanaa shororka akkanaa kanaa jira jeen nattillee himee jira. Akka deemutti deemaa irra maal taate halkanii guyyaa nagaadhaanii miti kan baanee ijoollee meeqa nu biraa funaananii 3-4 baara biratti gad darbaa jiru. Kanaaf sodaachaa deddeemnuuti halkan jaratti dhufee jennaan jaratti dhufeen jara baqadhee karaa biraarra goree qariyaa biraatti seene. Yoon kayya mana namaatti gore yookaan mana namaatti yoon dhiyaate arabu jarroomtuu qabanii kennaa hawaasumatu qabeessi kennaa jiran bakka hedduudha. Kanaaf jechan karaa naannoo meeqa osoo naanna'u dukkana keessa karaa na harkaa badee bilbilli na harkatti cufateennan oolee bulee naanna'ee dhufee ijoollee biratti deebi'e. Kana immoo ibseen jira. Isinitti sunduma keessanitti iyyuu dubbadheen jira. Mee kanaa achi ni jira. Kanaa achi gartee waan jirutti immoo ati mataa keessa waan jiru san gartee waan yaaddee jirtu silaa namni iccitii namaa iccitii fiidhaa namaa ni beektaa woomuma jiru woomuma gartee woomuma tolchuudhaaf dhageessitti hima woomuma tolchuudhaaf namni gaarii sitti haasa'ee gaarii godha iccitii yaaddee jirtu san gartee waan mataa keessa jiru san san ifiin gamaggami ifiin haasa'u ifiin karaa si baasu yaaduma mataa si jiru san laalladhu. Amma shakkii malee dhugaan dirree jiru maaltu jira wanti ta'ee dirree jiru jira. Wanti qabatama qabu jira. Gaaffii takka si gaafadhu. Jira ammallee inni dhufaati. Kabaja wal biraa qabnu sanatti siigale. Akkuma immoo rakkoo koo kana namni naa hubachuu dadhabe kanatti rakkoon kun akka naaf hubatamu naaf godhiiti naaf himi. Mucaa dhaggeeffadhu amman dhaggeeffadhu yeroo na deemee dhufu dhimma kana xumuruu qofa osoo hin taane an isheedhuma wajjin wal gahee isheedhaan maalan sitti balleessee maaliif na himatan obbolaan kee maaliif si godhee maaliif si miidhe jedheen isheedhumatti dubbachuu dhufe amsin. Dhugaadha isin qaxaroo dhaabbisaadha ansiin siyyaadni sanallee waaquman qabdu isin akkanumatti mana adeemte illee mana ni jirti wanni ani jechuu qabu dhugaadhaa kijibne namni rakkata namni hoggaa haasa'u namni si duubaa haasa'u rakkina kee kana argeen haasa'u amma akka namni isaanii himeefi akki ati nutti matte kun adda beekatu. Eenyuun namnumti himuuf kun namni jarri amanatanii kana hunda amma namni isheen amantee jecha nama amantee kana hunda naan jettu kun eenyu. Abbaa duuba haasa'u hedduudha kan namni keessoo gaa hedduus lafaa fuudhee haasa'urra itti da'a malee namni waan kijibas waan haasa'u namni waan arge nima haasa'a. Alaa obboleessi kiyya dhaggeeffadhu hundumti keessanuu dhaggeeffadha an dhala namaa kamiifiyyuu kabajan qaba. Haa bareedu haa addaatu haa gurraachu haa gabaabbatu haa dheeratu. Duraan kabaja qabdu duraan lafatti lakki ammallee wanti nuti lolaa intaltitee qabamti nama dhabdii miti bar. Isa kabajuu kanaatti miti atu gartee mataa ati Nama mataa kabajuu bareeda. Bakka kabajaa. osoo inni ilma kabajaa ta'e ilmoo kabajaa ta'e jechuudha. Isa akkatti namni kabajuu fi akkatti namni laaluu fi akkamitti immoo keessa jiruutu wal adda ta'e. amma tokko kamaan dhaggeeffadhu. Wanni akka isaa nama kabajaa wanni akka isaa miskiinaa hin jiru. Lafa kanarratti. Atillee ni beektaa anillee ni beekna nu guutuun. Isatu badii kana dalagaa ani yaadees hin beeku. Dhugaas natti Ati immoo kamaal isiin na loltii. kamaal dhaabbatee jechuun ati dhaabbattee jechuun bare bimaa gochuu gita bare. Ifincin ku qabu. Dhaabbatee jira inni. Keessa hubata dubbii keessa Maal hubata. keessa hubata? Amma dhaggeeffadhu Isin illee amma hubata. dhaggeeffadhu kamaan. Ammas immoo duraanii taatee kana dura waa xiqqoo wayitu jira. Beellama wayii qabannee turre guyyaa tokko dhufnee arguuf dhufnee isinuma guutuu arguuf hiriyoota tokko wajjin beellama wayii qabannee turre. Garuu beellamni sun sababa hanqina nu mudateef jecha oole. Digale sun kanallee yoo ta'e suni qabaachuuf dhabuunis waan jiraatu. Namni ni qabaatas ni dhabaas miti. Yeroo tokko hin qabna yeroo tokko hin dhabnaami. Kun hireedhuma nama kamiiti. Biyya kana keessatti rakkoo hedduu dabarsaa turre waan baay'ee keessa turre. Hojjetannee maallaqa guddaa harkaan qabna. Digalee rakkoo irratti hirkannee bar yoo arganne nyaannee yoo dhabne agabuu jiraata. Dheebochaa beela'aa keessaa oollee bulaa yeroo arganne waa xiqqoo hojjennee waa xiqqoo yoo arganne ittiin waa bitannee shabakaa xiqqoo xiqqoollee fayyadama akkasumatti jiraataaf geenyeemi. Kana hawaasni bal'aan iyyuu nu beeka. Amma guyyaa sana beellamarraa hafuun koo an sanaafillee dhiifama nan gaafadhata jedhu duraanuu yaadaan ture. Sababnan beellama sanarraa hafeefillee sababan maaliin qabadhee isa kanallee naaf hubadhaa. Beellama sanarraa hafuun koo sababa sanaati. Sigalee akkasiin qophooftanii na eegdan illee nan beekan ture guyyaa sana. Garuu immoo anaaf hin mijan. Namnan immoo yuutuuba chaanaala adda addaa irratti namnan immoo gaa'ela wajjin horadha jedhee dubbataa tures mucaadhuma ishee kana nama biraatii miti. Maqaa isheellee as baasee abalu jedhee dubbachuu baadhuyyuu kanuma isheedhuma kanan jaalladhee jiru. Sigalee
yoon fuudhee isiniin dhoksaa fuudhee jennaan an sooshaal miidiyaa gubbaan jira gama hundaanuu boruu nu argitu boruu wal taajjam anis immoo taajjabamuun fedhaareen fedhu jarri kun kabajaan obboleetti jira kan jaaladhu waan ana kabajaniif ana jaalataniif erga na hayyamanii an obboleetti jira dhiiseetan kan biraa maal taateen naa hin dhiise duraan akkamittiin jaalatu yeroo dheeraa jala taa'ee obsee haalaaf amma lashee hundumayyuu ilaaleetti miti kabaja qabdii naamusa qabdi jedhanii hiriyoonni kiyyallee hiriyoonni isheellee namoonni hedduun naa himanii jennaaniin ishee wajjin jaalala sagantaa jaalalaa eegan malee akkasumatti lafaa ka'ee jaalalatti hin seenne. Kanaaf immoo usuma ta'eeyyuu usuman gaa'ila nama biraa wajjin horadheeyyuu gaa'illi sun dhugaa ta'uusaa mirkaneeffattanii kaataniitu silaa addeebitanii maaliif waan akkasiin irratti goote jettanii na gaafattu moo akkasumatti lafaa kaatanii bakka hin jirutti barbaaddanii na loltu sila kamtu bareedaadha sila. Amma nuti silolles lolaan tapha lolli maatiin silolu. Dhaggeeffadha amma diinuma biraa jira. Laa diinni kaa alaan waa abbaan fedhes waan fedhes haasa'u amma birritti dhiyaatiin hin jedheen. Haasawa namaatiif waan namni duubaan haasa'u sanirra inni kunoo kan haasa'u jiraan bira nuti ijoollee dhorkina atillee dhiisii. Amma barbitiyyoon fakkeenyaaf amma hiree dhabdee yookaan immoo isa malee nama dhabdee miti silaatu kabajuma isaatiin kennine sarara buusaa yookaan hiree dhabdee yookaan immoo nama isii jaalatu dhabdee fi dhibbaa jara odoo dhibbi jara yaa'utti keessaa isiin itti galamummaa itti tole tokkotti walitti dabalamanii mire. Sanammaa mushkila fakkeenyaaf amma namni jaalatu yookaan isaasa yookaan lafa na fuudhaa fi miti hiree akkana qabdi fakkeenyaaf amma nuti gartee kasii filannee fi bakkeen nama kabajaa qabu bas miidiyaa irrattis lafa irrattis nama kabajaa qabu. Kabaja kana balleessee keessatti gartee okkee laaqee keessatti. Kanaaf jennaan sittiin ammallee irra deebi'ee. Beella hojii qabnaa ammallee hojii jirraa jettee waan nu sobduu miti nuti ammam coota jennee kan danda'oo jennee nama bulchiif ta'u nama jabaa nama kabajaa sirra kabajaa qabu warra kasoobee tuttuubaa waan laayine ni kanninaaf fakkeenyaaf nama kabajaa qabu jechuudha. Ati kabajaa ni qabda odoo jennuuti kabajaan ta'e isaanii dhoqqeetti nu laayite jechuudha dhoqqeetti. Michoon ammallee isa kabajii jirti garti aarmaa kan odoo nuti kabajaa bareediti yemee nu mee nama tokko laalgaa ogguu ati samitti ol fiigee ogguu inni gartee mii lafatti si fiige maal sitti fakkaata maal sitti dhugaati nama kan nu dhabneetii miti amma kanneen si garsiisuu ni dandeenya. Amma ati aarmaa kan si godha malee waa dubbachiisaatii miti jechuudha. Jibbaa migaalmi namaa tokko eegee firratti ati damiina ta'e damiirummaa kan ta'ee fi yoo fidee biyyee laakkate akkamitti ilaalta nama akkamitti ilaalama qaba. Amma mee gaafii takkaas gabadha isa kana duratti irraa kaasi hanga irratti hijaan itti qabdu ni jirti yaadda. Hijaan itti qabdu takka hin jiru. Waay haya obboleettii teessan innoo eegee ol jaalatan wal lolanii beekanii waliin mufatanii. Isaan lamaan jidduu gaa kan beeku wal dhugaati. Ammoo waan dhageessin qabdu jechuudha. Wal lolanii waan dhageessin qabdu. Yaani eeganaa haa. Eeganaa wal lolanii moo wal loluu osoo hin ta'in isii chumatti dhiiseetuma. Amma isii chuma dhiiseetuma akkuma nu qaban beellama qaba. Duraan ganda keenya kana daqiiqaatti dhufa anaafillee ta'us intalaafillee ta'us intalaa yoo qaadhimaa ta'e anaa saahibas furdaadhas wal keessa daqiiqa na bira dhufa amma ni dhaabbatee siin badee erga gurbaasanii walee galee saahibummaa. Amma kun qallaaliidha. Ati sammaan tana waa fagoo jirtu nama gaariidha ati nama gaarii akkatti ilaalee si harka aarumaas godhe malee anallee na arrabsitu maatii miti rakkoon qabu. Amma egaa tokko kun namni jechuun bara taatee hundumarratti iyyuu bara sababaa isaa kaaruman deemaa jira bara callisee jiru. Ammallee bichoota fagoo jirtu dhaabame. Dhaggeeffadhu mee ayyeetti naa dhaggeeffadhu mee. An sababaan an deddeebi'uu dhiiseeti akka duraatti jara biratti. Ergan mucaa an bar shamara bira taa'eyyuu haasawa ofitti saalfadha yeroo baay'ee adeemsa kiyya keessatti si galee isheedhaan illee irra deddeebinee ijaan wal ilaalla malee ishee faana haasa'aan turre yeroo dheeraadhaaf yeroo dheeraa immoo jala ture haalaaf amala ishee hundumayyuu ilaaleen gara jaalala isheetti seene sana booda erga namni narratti babbaruu ka'een si galee osoo namni waan biraatti nan fudhatin bifa ishee wajjin bultii ijaarranna jedhuun si galee nama hiriyoota kan tokko lama fudhadhee mana jaraa dhufee jara gaafate. Ergan dhufee jara gaafadhee jarris immoo tole jedhanii erga na simatanii guyyaa hunda deddeebi'ee mana jaraa dhufuun hin bareeda.
Kana amantee ma? Eeywa. Naa kana amma bariisumaa fakkeenyaaf saayimummaa walitti qabnu fakkeenyaaf adda muree akkanaa yookaan immoo bakka biraa fuulameessi jee malee maani akkamittiin dhufinii fi hoomiin qabu bartan fakkeenyaaf dhufees yoo dhufnees isaan dhiira wal bira dhufanii. Bilbilli harkaan jiruu jee jira bakka mamichoottis dhiisa birooti. Waa hunda biraan kun. Dhagee qulqullaa'isa. Waan haala dhiisu. Dhiisi. Dhiisii siin jee qulqullaa'iti mucaa kana jabeeffadhuuti. Hayyee. Soddaateeti. Hayyee. Maaliif akka waliin firoomsitee wati. Maaliif akka Fittee waliin firoomsitee ummaati laa. amma qaldiitu godhi laala nama gaarii turte amma tana gaarii haasaa jirta. Gaarummaa baran gaarummaa isaa gaarummaa duraan qabu garteemi. Arjummaaf gaarummaa Arummaa akkanti godhe malee baratis waamtu. Aara barwaanni fakkeenyaaf immoo waan ammaraatu jechuudha maa basa warma jiretti naaru jira jechuudha akkasana. Abboleetti akkasiin jenna. Namni tasaa qofa osoo hin ta'in namaa hubatuu qaba. Namni kun maal agaree maal. Ammallee fagoon jirtu nama gaariidhaan siin jechaa jira siin faarsu jiraati maal dubbii namichi. Anna faaruun nama kaasa sanii migaa fakkeenyaaf dhugaa lafa kaayite hammeenya kiyyaa wajjin dhugaa lafa kaayi malee.